Tiyas duuti tiyas Oromiyaa keessa akkuma gaaf duraa jetti. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa jirtutti anasii bahu jechuun uummata Oromoo ganu jechuudha. Jiru abbaa fedhetu ija diimeessa malee. An beektaa umri tiyyamata 33 deemtu kana keessatti waan baay'een hojjedhe sakandii takka illee hin gaabbu takka uummata Oromoo hin ganne. Takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbu'an. Ammattoo azaabuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu ga'e tola miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon ni du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhaamsiifame. Jamarroo walee ni ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebiin. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jau abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana ogoo kana lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kanas bokkaa'uun hin danda'amu. Minnesotaan deebi'u torban kana keessa mucaa kiyya ilaaluu nan deema garuu torban kana keessa nan deebi'a. Kanaaf anama booda jiruun tiyyas duuti tiyyas Oromiyaa keessa akkuma gaaf duraa jetti. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa